Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kun ogummaa harkaati. Warroonni viidiyoo ogummaa harkaa argachuu barbaadan viidiyoon kuni yuutuuba ogummaa harkaa kan jedhu irra jira. Yuutuuba keessan irra seentanii ogummaa harkaa jettanii sarchii gootanii yuutuuba viidiyoo kana qabatee jirutu jira. Isiniif dhufa sabiskiraayib godhaa isiniin jedha. Ogummaa harkaa yookaan yuutuuba daantilaa jettanii yoo sabiskiraayib gootan isiniif dhufa. Sabiskiraayib godhaa akka viidiyoon gadhiisee osoo karaa hin bubbulleessin bira ga'uu fi akkasumas viidiyoo duraan gadhiisee guutuu irraa argachuudhaaf sabiskiraayib godhaa isiniin jedha. Laayikii godhaa na jajjabeessaa. Kallattii mandala seenna. Hadda ka hojii dalannuu akkuma argitanii qubeechaa daantiliidhaan akkamitti tolchina kan jedhu wal wajjii ilaalla. Jalqaba irratti akkuma argitan kanan fayyadamtu takka ni barbaadattu kirooshee jedhama fakkaata. Ergasii booda kirrii bifa barbaadan ni qopheeffattu. Anama bifa diimtuu qopheeffadhee jira. Ni qopheeffattu. Erga qopheeffattanii caafii kirriidhaa akkanatti ni qabdu. Ergasii booda akkanatti ni qabnaa jechuudha. Erga akkana qabne bismillah. Ergasii booda qabneeti akkanas baafna. Takka jennee eegallee jira jechuudha. Takka, lama, sadi, afur, shan, jaha, torba, saddeet, sagal, kudhan, kudha tokko, kudha lama, kudha sadi, kudha afur, kudha shan, kudha jaha, kudha torba, kudha saddeet, kudha sagal, digdama, digdamii tokko, digdamii lama, digdamii sadii dhoofnaa jechuudha. Qubeechaa tolchuudhaaf. Erga 23 dhoofnee itti marra. Takka, lama, sadi, sadaffaa kana jalaanii duubaan gaseennaa jechuudha. Haaluma argitan kana. Takka, lama, sadi, sadaffaa asiiniin gaseennaa jechuudha. Itti marra. Erga itti marree sadaffaa jalaan gaseenna. Ergasii booda qabneeti haala kanaan as baafnaa jechuudha. Ammas qabneetumaani as baafna bakka takkatti. Ammas itti marra. Haaluma kanaan asirra gad deemnaa jechuudha. Bakka takkan lama deebaa. Sun akkam yoo jettani na ilaaltu. Haala kanaan bakka takka tanatti lama deebinama. Haaluma argitan kana. Hanga dhumaatitti bakka takkatti lama deebaa deemnaa jechuudha. Haala argitan kanaan bakka takka lama deebine amma bakka itti aantuutus lama itti deebina. Haala kanaanii qubeechaa tolchinaa jechuudha. Fuuldura keessanitti tolchee isin agarsiisa. Na ilaaltu. Dhiifama ittiin marru akkanatti qabneetumas baafna haala kanaan.
amma lama lamaan finne takka lama sadii bakka sadiin tanatti takka takka qofa deebinaa jechuudha. Sun akkam yoo jettanii na ilaaltu. Kana jechuun bakka tanatti laman deebinu akka asii gadi oofnetti lama lamaan bakka itti aanutti dabarra. Amma takka takkaan lama dhoofnee takka qofa nu hafe jechuudha. Ammas bakka itti aanutti dabarra. Ammas bakka itti aanutti dabarra. Sadii dhoofnee jirra jechuudha. Erga sadii dhoofnee booda kan hafe akkuma gama kanaatti lama lamaan xumurraa jechuudha. Hangas ga'utti wajjuma xumurraa na ilaaltu. Immoo xumurarra geennee jirra jechuudha. Lama dha'uu ni mirkaneeffattu. Bakka tanatti xiqqaatti marra.
raawwannee jirra jechuudha. Amma qubee caa tolchineeti raawwannee jirra jechuudha. Amma haala argitan kana. Akkasii finneeti irraa muraa jechuudha. Erga haala kanaan irraa murre as keessa gad deebifna. Ammas takka gad deebifna. San booda irraa murra. Haala argitan kana qubee caa tolchinee jirra jechuudha. Haala argitan kanaan qubee caa tolchinee jirra jechuudha. Tolchina xiqqoo. Haala argitan kanaan qubee caa tolchinee jirra jechuudha. Irraa xumurree jirra.